diinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum diinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtantti sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Egaa ani kan isin faana turtii godhu ayyaantuu asallaati. Egaa seenaa isa dhumaa tarmii sadaffaan illee hojjetamee jira jechuudha. Seenaa isa dhumaa kan obboleettii keenya egaa fedha namaati irratti hundaa'ee tananii gorsa isa dhumaa akkanaaf laatan jettee anis qabadheetoo kara keessan dhufeetoo jira. Anis immoo waan natti fakkaate waanan dubbadhuun qaba jechuudha. Gorsa ishiitiin wal qabate egaa namni tokko waanuma argirraa waanuma itti fakkaatirraa waanuma muuxannoo argatirraa waa tokko dubbata. Egaa dubartii cimtuun addunyaa kanarratti iyyuu muraasadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo baay'ee nuti warri dubartootaa dadhabbina keenyatti dafnee harka kennanna. Achi keessaa immoo shamarri goota jedhamtu dubartiin goota jedhamtus danuun akka jirtu hin dagan. Konfideensii mataa ishii kan qabdu ofiin kan boontu ofiin kan bultu jechuudha. Yoo kana jedhu immoo callistee too ishee rufa keessa deemtu san jechuu kootii miti. Isinii galadhee yaada. Dubartii beektuun dubartii ogeettuun dubartiin hirkattummaa tokko hin barbaanne of taatee jiraattu baay'een isin jirti. Akkuma harka caalan dubartoonni dadhabduudha jedhu mitire. Kuni akka amantiitillee ni dubbatama. Dubartiin dadhabduudha jedhameetu jechuudha. Garuu kana keessatti nuti cimtuudha haga kana jabina qabnaayi kan jedhullee as keessatti of ilaale jechuudha. Seenaa nama tokko gaafa dhagaan akka daawwitii keessatti of ilaalan akka daawwitii tan keessatti of ilaale jechuudha. Seenaa kana keessatti sababbiin isaa tarii hir'ina wayii tan qaba. Hir'ina kanarratti edaa kan akkanaa hin jira. Kanaafuu edaa ofumaafillee hir'ina akkanaa kana guuttachuun ni danda'ama kan jedhu wanta baay'eetti fayyadamu baay'ee jira jechuudha. Tarii namni tokkollee akkanumatti muuxannoo irraa argachuu ni danda'a. Seenaa tokko gaafa laallu gaafa dhaggeeffannu muuxannoo illee irraa arganna. Akkasuma muuxannoo abbaa saniitiin illee fuulduratti illee barumsa guddaa irraa arganna jechuudha. Keessattuyyuu dubartoota. Yeroo baay'ee akkuma waliigalaatitti karaa Afrikaatitti rakkoon dubartoota jireenya kan wal qabate dhiyoo kana maal jedhee komediin asheetuu namni wallaale hin jiru mucaa cimaa mucaa baay'ee beekamaa Itoophiyaan keessaa dhugaa dubbachuuf baay'ee keessattuyyuu karaa mana amantaa ijaaruu fi ijoollee daa'immanii baay'ee dinqii ta'an dhiyeessuudhaan kan beekame. Akkasuma hojii gurguddaa irratti kan beekame. Fuulduratti illee immoo jireenyi isaa hawwiin isaa ilmi namaa baadiyyaa taa'ee karaa gaxariititti baadiyyaa jiraatetti karaa magaalaa hawwaa inni garuu jireenya isaa fuulduratti illee baadiyyaa akka jiraachuu hawwuudha. Walumaa galatti maaliifan isa kaasee hoggaa jettanii waa'ee dubartootaa dhiyoo kana dubbateetu ture jechuudha. Maal ta'a? Addunyaan tuni osoo akka dubartii taate akka haadhaa taate kan jedhu dubbate haadha fakkeenya fudhateetu jechuudha. Sababbiin isaatillee jedhe warroota dadhaban gizee hunda hojiin isaa kanarratti hundaa'aadha. Parsantii 100 keessaa parsantii 80 ijoollee qaama hir'uu ta'an haati kophaa guddisteedha Itoophiyaa keessatti. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Abbaan manaa isaanii gatee toobadeetuyyuu baay'ata. Rakkoo keessatti jechuudha. Bakka dhiirri rakkoo damdamachuu dhabuuf ilmuma ofii akka ishiin qofti rakkoo ishiin qofti kana fiddee wayititti irratti gatee badee ofii jireenya ofii jiraatee haati sun garuu ilmoo san aarsaa guddaa kafaltee yeroo kanaan kan eegde baay'eetu jira. Maal ta'a odumaa akkuma haadha kanaa lafti tun akkuma haadha kanaa osoo namaa taatee hoo jedhee mucaan sun bakka namni argitanii jirta jedhee yaada tariiti sooshaal miidiyaa gubbaarratti jechuudha. Ani karaa feesbuukaatiin nan arge kallattii adda addaatiin ilaaluu dandeessanii tiiktookii irratti yeroo kana mummuranii ni dhiyeessu. Akkasuma karaa yuutuubiitiin illee ni dhiyaate ijaa ta'eefuu arguu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuyyuu ciminni dubartoota akkuma waliigalaatittuyyuu ni jira. Garuu immoo seenaa obboleettii kanaatirraa nuti yeroo kanatti keessattuu rakkoon biyya keenya keessatti karaa gaa'ilaatiin rakkoon gurguddaan ni jira ni beektu. Muraasa namoonni jaalala ofiitti milkaa'aniitu kan jiraatan jechuudha baay'inaan. Yookaan gufuu ta'e kan karaatti hafu baay'eetu jira. Rakkoo san keessatti shamarri akkamiin akka damdamachuu qabdullee muuxannoo guddaa akkuma irraa argadhe isinillee irraa argattan jedheen abdii qaba. Egaa kan walumaa galatti obboleettiin keenya maal jette mee maal na gorsituudha isa dhuma
Koomentii illee laallattee jirti. Akkasuma jechoota ishee hundaayyuu kana dhiyeesseef akka seenatti dhiyeesseefis dhaggeeffatteetu jirti. Isa dhumaa hordoftoota keetiin mee maal na gorsitu? Gorsi isin amma achi damdamadhee jira. Jireenya kootan jiraachaa jira. Rabbiin koo haa galatu, daa'imti kootillee naa guddateetu jira. Ana gaamma kanan jiru daa'ima koo waliinidha. Fuulduratti mee jireenya koo fuulduraatti akka nama tokkootitti mee gorsa maalii naa laattanidha obboleettiin kun kan jette. Egaa ka jireenya fuulduraatiif namarraa gorsa hin barbaadadha. Egaa ka ofiin tanaan dura wanti hiyyaalte ta'uu dhabee garuu ishiinuu cimtuudha. An akka kootitti gorsa kana ishiin keessa dabarte caalaa ishii gorsa jedheetoo yaadu. Garuu kan namni tokko gaafa waa tokko siin gaate waa sitti fakkaate dubbachuun dirqamaadha. Nama kanarraa furmaatan argadha jedheetu waan dhufeef jechuudha namni kun. Kanaafuyyuu anillee waan natti fakkaate waa'ee obboleettii kanaa dubbadha. Egaa kan walumaa galatti isheen kun mudoo tokkollee nama hin qabneedha jedheeta fudhadha jechuudhaan akka kootitti. Sababbiin isaa namni kana damdamate kan amma achi waan salphaa wayiitti ilaala jechuudha. Amma namni roobni roobe jedheetoo dhoqqee sodaatee mana oola hin oolu. Hojii keetii kaatee roobni roobee tariitii roobni sun rooba guddaa ta'ee haga caamutti eeggachuu dandeessa. Namni baay'een eeggatu tooftaa mataa ofiitti fayyadamee waan mataa ofiitti irra qabate ni deema. Ishee sun akkasiidha jechuudha. Roobee jettee dhoqqee sodaattee manaan ooltudha. Walumaa galatti jechuudha. Nama akkanaati isheen. Tariitii wanti xiqqoon luka ishitutti kan hin dhabamu ilma namaa tejaa taateefuu akka dhoqqeetitti gaafa roobee gadi baatu. Koomettuu caammaa keetti dhoqqeen xiqqoon oolu roobee dirqamaa lafarra dhaabbatta waan ta'eef jechuudha. Waan akkasiisan si mudachuu danda'a malee atamaachi isa gurguddaa isa dhakaa ulfaataa kololchitee keessa dabartee jirta jedheetan kana dubbadda. Atuyyuu nama cimtuu nama gaariidha. Nama baay'ee gorsa si gorsuu osoo hin ta'in gorsa sirraa fudhatanii mudannoo kee kanatti akka muuxannoo irraa fudhatanii ittiin jiraachuu danda'anidha jedheeta fudhadha. Karaa kootiin atuu baay'ee cimtuudha. Egaa ka fuulduratti namni kamuyyuu jireenya ofii keessatti mudannoo mataa ofii kan dhabu hin jiru. Tariitii ati kanaan of xiqqeessuu of ceebbisuu hin qabdu. Ati nama cimtuu namaafuu ta'uu dandeessudha. Ati nama tokko hoogganaa jirta. Ofii keetiif of hoogganaa jirta. Kanaafuyyuu borus akka nama tokkootitti jireenya mataa keetii jiraachuu ni dandeessa. Ati hojii mataa keetii nama uummatee jirudha. Kanaafuyyuu jireenyis si barbaachisa. Jedhee tanan kanumas siin jedhaa jireenya sanis immoo mudannoo kee kaleessatirraa muuxannoo arge fudhattee achiin boodatti jireenya kee boruutiif maal akka ta'uu qabu kan kaleessaa sun akkasitti hin deebiin ejjennoon kee maal akka ta'uu qabu kanneen gaafa adda baafatte atuyyuu namaaf ta'uu danda'uudha malee namni sitti kan ati namarraa waa eeggattu akka hin taanedha. Kanas ibsu jechuudha. Sababbiin isaa as keessatti kutaa tokko kutaa lama jedhee dhugaa dubbachuuf barumsa guddaadha. Ani haa dhiyeessu malee anis ofii kooti baay'een irraa muuxannoo irraa argadhe. Namni ilmi namaa edaa fayyaa qabaanna wanta keessa hin dabarre hin jiru. Wanti ni ulfaata jedhamillee akka salphaatitti edaa ni salphata kan jedhusi. Kanaafuyyuu ati walumaa galatti nama ogeettii, nama cimtuu, nama beektuu, nama dandeessuudha. Kan akka keetii kana lafarratti nuuf haa baay'isuun nama rakkootti dhufe damdamachuu danda'u jechuun waa salphaa miti. Kanaafuyyuu rakkoo sitti dhufe ati damdamattee goota taatee keessa dabarte isa keessanuu dabarte haala gaariidhaan jireenya gaariirratti kanarratti si arguu kootiif ani guddaa tokkoon gammada. Inni guddaan yeroo baay'ee ijoollee kara biyyaatitti deebite yoo arginu ta'ee keessattuu gaafa daa'ima qabaatanii rakkoo baay'eetu mudata. Kufanii kan uffata namaa miiccanii kan biddeen namaa tolchanii ashaaroo gandaa ashaaranii waan akkasitti jiraatan argina jechuudha. Garuu ishiin cimtee dhaabbattee nama gaarii taatee kan rabbiin kenneefis kunuunsitee guddifattee ofiifis immoo sadarkaa gaariirra gahuu ishiitiif hedduun itti gammada. Hedduun itti sii gammada. Ati goota namni jireenya mataa ofii mo'atee jechuun gootadha. Goota warroonni kun kana godhe biyyaaf jedhanii faarsan caalaa ilmi namaa tokko jireenya mataa ofii fooyyessi of jijjiire jechuun goota inni mataa ofiitiif jechuudha. Jireenya ofiitiif. Kanaafuyyuu yeroo kana keessatti namoonni akkanaa kun rakkoon illee gaafa dhufe karaa kamiin akka damdamachuu danda'amu
asumaanillee muuxannoo namaataa ofii kiyyaafillee kanuma kanarraa baradhe isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka hordoftoota koo jaalattanii na kabajanii kanan dhiyeesse kana na hordofsaan dhaggeeffattanii yaada mataa keessanii barreessuu keessaniif guddaa tokkoon isin galateeffadhaa. Hedduu tokko galatoomaa. Yaadni keessan baay'ee namatti tolaa. Keessattuyyuu yaada dhedheeraa obboleettii kootii barreessitan gubbaatti galata koo onnee koo guutuurraan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ammallee viidiyoo kana haga dhumaa obsaan dhaggeeffattanii isa dhumaa gorsa maalii akka obboleettii koo kana kennitanii fi isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo kadhannaa keessan keessattis boru namni akkanaa kun namni muudannoo gurguddaa qabu kun dhalootaaf baay'ee barbaachisaadha. Dhaloota bakka kufetti nama kaasuu danda'udha jechuudha. Biyya keenya keessatti yoo argitan yeroo baay'ee namoonni nama kufee karaarraa kaasan warra seenan isaanii kaleessa xuraa'aa turedha. Rabbi xuraa'aa san keessaa na baasetti ana nama kabajaa kana godhee na dhaabe. Anis immooyyuu waaqayyo isa amanamaa ta'ee bakka kanaan nagee kana waaqayyoof amanamaa ta'uun qaba jedhanii namoota kan gargaaran warroota rakkina gurguddaa keessa darbeedha jechuudha. Kanaafuyyuu namni kunillee nama akkasii akka ta'u cimameetu akka dhaabbatu anillee hawwiin koo kana rabbii koollee kanuman kadhadhaa fi biyya keenya keessatti kan akkanaa kana nuuf haa baay'isu. Namoota rakkootti dhufe damdamateetu dhaabbatu. Akkasuma immoo warroota rakkoo kanan argin rabbiin rakkoo kanan argisiisin dhugaa isiniin jedha yoo garuma koo keessa gahee nuunaa jedhu dhugaa keessa rakkoo shamarran kallattii adda addaatiin miidhaa adda addaa shamarran irraan gahu rabbiin gahee nuunaa jedhu viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti biyya keenya nagaa nu haa godhu. Fayyaanaaf ta'a.